keessattuu nama birootiin lemiti haadhati yaafabaa kiyya biyyuma ormaa kana fidee achiinis koolii kanaan irra gadhaabatanii akka waan jiraamit otomaatii kan siisii kaawwanii dhalatte dhiitee kalee jira tokkichaa walii lamaa beeki maatii rakkataa fi kan argitee naduu asiiba maasara namittiin arabaatu akkanatti qulfii asee godhate gaafa kan maali obboleen siisii kaawwanii dhalatte dhiitee kalee jira tokkichaa kale jina kapita dite wallahi obbolesi tiru wali mali fikane wallo lali kasho kana ramon no kesa wali kakadi apa no kesa wali ndu kadi la holka yete mata kabate amna buteti na magati jadi obbolesi la obbolesi mana tiya ka wali dalate wallahi ka wali dalate berri mesiti san akasi tiratate olkate namicha yedu dari nama listiro taragut hiyesa kan ofate bette amma hada ijoollee namaati amma daane ijoolleen bijaara waa ati yeroo baay'ee illee waati dubbattu sin argaa beekte anillee gida tokko YouTube irra wanna kana hojjedhe isiidha jettee hin beektu waan sanii deemata baay'ee itti argee goosaan minna beektu amaluu dadhabe ijoollee tinjir waan sagadhalte fakkaatti jechuudha yaada tokkos nama godhaa bara wallahi arina ajaa'iba anaan fakkeenya biyya kan dhufee akka dhuunfaa kootiinitti namni haga kiyya maatiidhaaf jiraate hin jiru maatii kiyyaaf jechuudha hanga kan kolonni maatii jiraate hin jiru hiriyoonni kiyya kan biyya kana waliin dhufne bultis godhatanii manas ijaarratanii maal jedhanii kagalanii haadha ijoollee lama sadiiti jira galteetiin biyya birooyyuu jijjiiratteetu jira jireenya bareedu keessa geette jira waliin ijoolleen naannaa takkaa jechuudha. wadame anisi wala dura argite yeroo jalqaba bijambaa deemsa inwan beeku waggaa lama guutuu abbama yara erga ofii bar osoo maatii kanaa yoo argite maatiin kun walii lamaa beeki maatii rakkataa fi kan argite nama qarqaarufaatu jiraa miti reewwarri kan akkuma rabbi walirra namaa kennee namu garuu osoma isaan qabasanuu hin goonaaf faayidarallee hin oolfatanillee wala takkaanillee hin godhatan gara laafummaarra garuu osoo isaan rakkoo qabaatanii argitee fi okay rakkoo garuu osoo isaan hin qabne maal isaan yoo jal'iftellee siifillee gaarii hin beekte ta'ullee garuu gara laafummaan suni yoo laaltee jette argite osoo amma dhalaan takka biyya arabaa jirtu tuni achi as dhufanii laalanii deebi'anii wallaahi haadhatti yabbaatti jedhanii waan takka ittiin ergan waanuma takka ittiin ergan jiru haadhati yaafa abbaa kiyya keessattuu nama birootiin lemiti haadhati yaafa abbaa kiyya biyyuma ormaa kana fidee guddaaniti baati matakka harka namaa keessa hojjetanii utuu rabbiin isaan agarsiisee utuu asiiban maasara namittiin arabaatu akkanatti ulfii asii akkana namni jirtu fa'a achiinis koolii kanaan irra gadhaabatanii akka waan jiraamit otomaatii karra kaanii dhiisanii ta'een beekani mataa na yaatan yoo jalaa kaasuu dhabe maadhatachi deemtee jennaan kan argannaa dhuusa argannaa maali argannaa lukkuu kan qabdu maal wallaa faadarii kiyyaan guyyaatti waliin jennee waliin maraannee waliin kaanu jira siisteerota fi biraanota yakkas hillaale amma soo taa'ee hiriyoota kiyya laalee ta'asii galte laalee taan laalee ta'u waggaa shanteettee galte laalee waggaa jahateettee galte laalee fira kiyya laalee bakka ani jiraa miti dila garaa kutadhu maatii kiyyarraa dila garaa kutadhu ga'e jechuudha wallahi amma asii galanii karaa irratti maraatan haadhaaf abbaa osoo qaban jechuudha haadhaaf abbaa yeroo ammaa inni keessa kan kee'u obboleessa illee keessa kan kee'u obboleessa wallahi himaa miti si obboleessa hojii dhaladhe sanuu argitee obboleessi sirra guddaa siraa siif yaada malee sitti yaada sitti hin yaadu yoo as jirtu san argitee uffata kana shagaa kaargoo godhaa maal godhaa keessattuu osoo kadiirri walitti dhufin dura argitee waggaan kaargoo godha isaan naafuur jedhaan haguma isatu wanni hunda beeka nama jabaadhallee magaalaallee isatu beeka guutuu isaa as fuudhee gurgurate wannuma takkatti maatiin argitanii fuutanii hodhan maal ergite naan jira isaan shaanxaas lama yoo ergite inni takkatti wayii uffata keessaa maradhe ciccituu ijoollee kennee fi kaan gurguratu mee obboleessa hojii dhalatte kaagassi godhe osoo karaasaa hawaasi godhe maal jettee dubbate akka tuubaan silaa haatillee abbaalleen obboleessillee kiisha ta'e haadhaaf abbaan kee gaaf torbaan lama ga'etti argitee sanii booda hafuuratti dhooftaatu harka nyaata harka dhawu tokko argitee kabulee irraa nyaattisan akkas shamarran ta'e yeroo baay'ee ka shawwadamtu haadha xiyya yaade maalii xiyya yaade 2,000 5,000 ittuma ergan
garuu isaanii faayidaallee hin qabdullee. Orma fudhatu saniifuu bar faayidaarra buufatanii. Walumaan tattaan wayiitu godhanii fixan. Ati garuu bakka itti fidde san akkaataa itti fidde san hin beekta. Kana siin hubatu warrillee. Sabbichaallee osoo hin taane shamarran keenya rajaa ta'eessa shawwadaman beektaa bakka abbaa manaa kana. Bakka abbaa manaa fakkeenyaaf heerumanii manaa qaban heerumanii diiwwana jedhan kan baay'eetti shawwadan. Wallaahi rabbi kakadhee naami rabbiin nagaa nan galchiif. Mana itti ijaartee makiinaa itti bittee. Taana ta'uu gaafa isaan walloota san argite akka isii addunyaa kanarraa xiqqaataa ilman jiru. Kana hunda gootee fi abbaa manjalqaadhaa abbaa makiinaa gootee magaalaa galchitee baadiyyaa fuulaa ba'ee keessaa fuutee wallaahi jedhefanii gootee himattee Dubaayii kana jira. Galaa yoo galee jedhe waan keessa qabadhee qarshii ji'a 3 harka qabadhaa hin erguu jedheen jedhe. Qarshii ji'a 3 miti qarshii ji'a takka harka keessa hambifatte taanaan natti hin taasisaan jedhe. Jaarsi abbaan manaa. Kanaafuu kun lakkoofi akkana dur. Kun nama arrabsa kun namarraan fudhatu ati tamaali ati kakkasiisu jira namni keenya itti dubbatu garuu yooma irra geette san boonu isaanii faayidaa maal qabaafte hoodha abbaa kiyyate 10,000 taniif midhaaniin haamadhu jedhee itti erga yoo ramadaanni dhufu argite hunda isaanii warra ollaa san hunda maalii godhaa san godhaa warra harka qalleeyyii kanniin kana godhaa jedhee itti erga gaansi waggaatti gisa 3 erga garuu gaafas dhufte bara gana siin jira wannuma takka ittachi kennete kan bar 10,000 yoo ati ergite 1,000 bichaa ergiteen ati yaadattu faasiin jira wannuma ati beektu kana bar. Shamarran keenya wallaahi hanguma jirtan qarshii keessan walitti qabadhaa. Gaafa asii galtanii jettan abbaa keessaniif haadha keessaniillee waan feetan ta'a. Kanuma isinii jedha. Asii galtee harka kan kee keessaa kan dhagaa laalaa beektan miti. Haadha kan keellee abbaa kan keellee biyya san ta'eef. Fakkeenyaaf haadha kan keetiif abbaan kan kee biyya keessa jira. Daalachanii irraa turan. Waan fedhatanii irraa turan. Amma fakkeenyaaf shamarran biyya arabaa barta walaashaalee irraa meeshaa faayidaa qabne taa'anii maaliif fuulli jedhamu akka saamunaan dhiqattee fuula harkee saamunaan dhiqattee yoo jettu ufsi jibbisiisa. Nama fakkeenyaaf ganama lafa ka'ee dhiqattee fuula isaa waa deemsee looshinii wayii hin xaraganne yoo uf laalu bineensa fakkaata jechuudha. Gaafa asii galee hagas nama ta'a. Qarshiillee baradhee, dibanneellee baradhee, dhiqanneellee baradhee hanga waan san barattuu fi waa baay'ee aarsaa baay'ee si barbaachiisa. Kanaaf haadha keessaniillee abbaa keessaniillee nama taatanii miti garuu of keessa jiraatan. Nama tokko bara arbaatee qarqaaruuf argite ati birriitti kennurra onnoo kana ittiin dalagadhu amma fakkeenyaaf kadhattu karaa teessee kadhattu birrii kudha isii kennuu manna argite irratti mazzanasa argite yoo dandeette isa san bitte kiloo ittiin dalagadhu jettee osoo jala keettee faayidaa isaafis hin qaba siifis hin qaba. Lannoo maaliif isiin baratte birrii isaas fuutee wanumaan taane fidde torbaan illee karaa masaa irra teessee kadhatti isiin harkuma namaa barte jechuudha hin dalagachuu hin dandeessu. Manaa qaba. Magaalaa galee magaalaa ta'a hojii takka hin qabu. Kiraa manarraa qabee kan nyaatu kan dhugurraa qabee kan uffaturraa qabee isiin biyya alaa jirti. Isiin biyya alaa jirti. Achirraa kaasee mana ijaarti. Mee warri abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessaniyyuu hojii qabsiisa. Hojii haa qabatu. Hojii xiqqoo wayiillee taatu hojii qabsiisan tokko xiqqaate kiraa manaa danda'ee ofirraa kaffaluu qabu. Kiraa manaa danda'ee ofirraa kaffaluu qabu. Nyaata ofii of danda'uu qabu. Meeshaalee wayii bitiiti kuma 25 yookaan kuma 30 baasii itti ergiiti dalagiyya ilmaa dalagu maali jedhan tuula. Haa hojjetu kuma 25 baasii itti kenniiti waan kana godhadhu qabadhuu taa'ee jedhi. Haa dalagu kiraa manaa ofirraa haa kanfalu tasalbaatii ofirraa haa kanfalu kan nyaataa kan dhugaatii of haa danda'u. Waan akkasii san godha. Maal goota lubbuu kiyya birrii akkasii ergi qorqorroon bita kuma 5 ergi qorqorroon bita kuma 6 ergi mismaariin bita jedha. Kana keessaa inni hin baasa. Kiraa manaa hagas baasee barnootii kuma 25 ergitee bitaa hagara qorqorroon nyaata illee jedhee guyyaa tokko barbeelaa akkas baasee bara guyyaa tokko bara shaamisii wayii bareedduu argee magaalaa keessatti hagas baasee barsiin jedha. Abbaa manaa keetii wanti gootu jirullee uffadhu bareedaa fi yannaa uffadhu jetti.
Kauni ati waan taate dhoqqee dandan naas darbatta. Wannan dhoqqee dandan naas darbatta. Faayidaa tokko irra argattu jechuudha. Kanaaf warri abbaa manaa qabdan tokkoffaa abbaa manaa biyya biyyaa jettee $1,000 5,000 6,000 10,000 10,200 biyyaa jechuudha. Abbaa manaa biyyaa baasa jettee. Haa biyya taa'ee hojjetu. Carraa abbaa manaa fidachuu naaf kenname hin fida abbaa manaatiif. Dhiirri akka kennaa miti ni jijjiiramti. Garuu bakka tokko dhufte ni jijjiiramti dhiirri. Dubarii kana fuutee fiddee asii wallu Suudaanii keessaa baaftee 200,000 itti fiddee gaafa mana shiishaatii galee yoo si waan akkitti itti dubbatte dha'ee ija balleessa. Maarsi na'ee mana shiishaatii galee jechuudha. Mee biyyuma jiru keessatti birrii 20,000 yookaan 30 takka argiiti hojii qabadhee naa hojjetu. Kaachirraa hafe atuu biyya ormaa jirta. Kunis kaa'isiin yookiin argitee yoo lolli hin jenne kana godhuu baadhee nagataa na dhiisaa isuma jedhuun argitee wal doorsisanii akkam gootire inni illee tarii hin doorsisaan yoonna kana. Ati waan tokko laaluu qabda laafii ta'e fakkeenyaaf ati amma Kadirii irra biyya Suudii jirta qarshii 300 hojjettee bira qabda. Amma Kadirii qarshii sitti hin ergu isoo gattanuudhaaf qarshii sitti hin ergu. Qarshii hagatti tanaan yookaan kophee wayii galuu barbaada yookaan waan akkanaati. Qarshii haga ji'a 2 yookaan ji'a 3 waan akkanaatiif gurgurtaa jettaan. Isa fattaruutu barbaachisaa kiiloo irraa jetti. Dhiira tokko irraa turre 1,600 qabatte 1,300 waggaa qabatte kaleessa 1,600 baasee miti rakkoo baasee 1,300 namsa hafte sanitti ergu. 1,300 san garaa keessa gadi kaa'atte yoo deemee jedhe samii haaseenu. Riskiin ta'e 1,600 san bichaara wayii dhaabattee dalagachuu danda'a kasanii oli hojjetachuu danda'a. 1,300 jedhee 1,300 biraa ittiin dabarsu jechuudha. Kana rakkoo isaanii maali? Namni kun yogguu bultii hojii ijaarratu argitee osoo jalqabu warra kabajaa ofitti godhee lannoo maaliif seete? Isaan maaliif fidan? Osoo anaaf inni sun wallollee osoo anarra harargee jiraadhee gadi narkutee waan miidhu taate asii arsiin achi dhaqee qaaqooyee kaasuun hin ulfaataa beeka. Akka anaaf inni bichaan jaalala laallee ol keesseennee har'a hojii sirbinee bormoo ol gaddarbinu kanaa midhaatti wammaatiin kasii yaadde jechuudha. Hagaretti kenna kinoo abbaaf jedha gaafadhu kuma 40 si ergeemi inni beekuu qaba bakka dirqama. Wanni inni beektu godhe san beekuu baatanis garuu inni narraa fuudhuu dirqama beekuu qaba. Maaliif akkumaan ol jaalalli jiru boodoo ol jibbaan jira. Gaafsa ammaanirra dhaabadharee ta isarra jirtu san argitee naa deebisee naa kennuu qaba. Maaliif itti kenne walitti qabna waan ta'eef ittiin hojjedhadhee fuudhe garuu wanni inni godheen hin beeku. Tan akkasii yoo hubate malee ilmi namaa kun wal dhossaa maatiin boodatti wanni jaalala keessa deemanii kana waliin jedhanii wal dorsan kun keessattuu shamarran kennu. Maatii jiraa, zarii jiraa, fira jiraa osoo inni har'a ijata kana balleesse arsiin asii buqqa'ee harargee dhaquu isaanii waan hin oolle takka. Osoo lubbuu na baate immoo dhiiti kaa'am arsii bicha gostummaan guutuun hin haftu harargee dhaqxe. Kuni hundi immoo maaliif osoo jalqabumarraa kabajaa isaaf inni isaan warra isaatiif qabu maal wanni jiru. Hunda beekanii birriyaan qabu hunda inni beekee maatiin kee beekee maatii isaa beeke. Osoo anaaf inni wallollee adda baatu taate argitee birri akkanaa narraa fuudhe. Sana durallee birri akkanaatti kana ol biraa qabne. Gaafa adda baatutti illee qixxee adda qoodattee adda baatu. Namniidhaan jettu maaliif hin jettu kun seera jiru si alatti si baasa. Jaarsatu adda si baasa. Garuu warri maatiin alatti dhokatanii anaaf inni waliigallee maal taana jedhanii deeman sun uummata akkasiisan warri kasaaraa keessattuu jechuudha. Maatii isaa dhosee itti dhosite warraa gootiif wallaahi maatii kiyya dhosee Kadirii woosuma wanni fedhe galee hin godhu. Biyya kana dhufee jechi waggaa 4 ga'utti mucaan kun wal bara. Mucaan sunii wal bara mucaan sunii tokkoffaa innis nama dalagachuu nama gaariidha nama qaqqalabaa barbaadu. Waadaa wayii naqatti. Waadaa inni sun maali? Gaafa difaansii hidhattee irra maatiin keenya beekee walitti dhufee wal bara tura. Gaafa difaansii hidhattee irra qarshii duwwachee takka yoo argatte nama jechuudha. Maqaa obboleessa biyyaatu hin ta'u. Haaya badaawo. Waan achi dura dalatte dhibba qabaatte, dhibba 5 qabaatte, 5 qabaatte, 200 qabaatte, 3 qabaatte sin dhaabatu. Suuraa maxxansi fakkeenyaaf jecha keessa si kutaa dhiyeesse. Anama fakkeenyaaf wanna Kadiriin dura qabu tokko argite eega isaa walitti dabalamneetiin hin jenne wanna hunda qixxee qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanna mana kana osoo qabaadde
maqaa kiyyaa osoo jiraate jechuudha. Haadha kiyyaa yoo jiraate rakkoon qabu. Osoo maqaa kiyyaan jiraate gaafa naaf hin adda baasu argite osoo isaa waliin bariin dura ijaaradhe birriin miliyoona illee taa baasu. Garuu gaafa isaa adda baanu san qabeenya kan addaan nu qooda seerri gurgureellee ta'u. Inni biyya jira. Amma maal baay'eetti fakkaate naan waadaa sana naannanii naan jedhu. Okay jedhee. Ani yoo waa'ee jireenya kana cinqa kana waan akka waan beeku qaba. Gaafa taa'anii asii maatii walitti naasa'ee amma dhufeetti faazariin kiyyaa abshaadhaan na caala wayiiti kan rabbi ta'u jedhee. Qarshii amma harkaa qabdu osoo dhiqatti hin seeniin harkaa qabdu furtaas ergiinaan jedhu. Faazariin qarshii akkasii gabaabaa kan akka qarshii isa fuudhee karaa kiyyaatti jedhu. Isallee jaaladhee rakkate maatii illee dhabuun barbaadu rakkate faazariin kee dookee tokkitti galii taanaani maqaa biyya dhoofu jedhanii tana kiyyaatti jedhe faazariin. Amma maal jedhee sillee dhabuun barbaadu mindaa ji'a tokkos yeroo sirriitti erga mindaa ji'a takkaa warra irgaana jedhee. Amma abbeen isaa wayitatu jira abbeen isaa maatii faamilii isaanii baay'ee jira biyya kana keessa. Turbiis shamarran isaanii fe'amtee jirtu tun mindaa ji'a shanii mindaa ji'a jahaa baadhatanii ittiin dhaqan gaafa boqolloo walitti maal katumni gateettee fincaantatti dhaabattee fincaantaa si'eef jedhaman tolta godhe ijoollee kana mana bitte jedhani maalii bitte jedhani amma eenyu naawwi gara yaadne gaafa kaan as gara galee namni kenna akkas taatee baddelaan jechuun irra haadhaa fi kan nyaatinaan jechuu wayya jedhee qarshii guddataan lageetti jedhe kan kasaarati sanitti osoo ani dakkedhee gurra keessa cufee ajanda gurra keessa cufee kallattii isaanichatti deebi'e obboleeyyan isaa haabiste ana akka kiyyatti kana jaalattuu ta'e kootu qarshii kafeetoo ta'e tamma ji'a lamaa hidha san iyyuu sitti kennuu jedhe kan amma kennuu osoo hin taane osoo inni yoo ta'e okee jedhee gurra keenya baasisuu barbaada ani achi gara galeetiin sa'aati sanitti isa bichaa qabadhee kallattii isaa bichaa gara galee maatiin kiyya nagataa jira utuu isaa godhabee nama caatii xiyyanaa qaba tokkaaf jechuudha. Abbaan isaatii haadha isaatii warra waan fa'aatu jiru. Maatii isaatiin kasa gurratti jedhu.